namni maallaqaan walidhee yoo walirraa buufachuu ta'e dalagaanuu nu baate guyyatti nama 50 oliduu dandeenya yoo maallaqaan namni nama hidhee waan akkasii qabu qabboo kiyyaa bakka yaaddoo san yoo namni kun naqabee bahar yookiin tiin raajuun uummanni na barbaadaa jiru kun yoo naqabanii ammoo bakka yoo hin hidhame bakka yaaddoon jiruun bakka ittiin hamtuutiin si geessu ta'a. Way. Yaa jiru biyya ormaa mukaachitaan mormaa akkamiin obseeturaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee kan jirtan nagasanii fayyaadhaa bakka jiraatanii jirra nuti illee gatabii akkanya jirra arroo maal qabteeftu jechuudha inni waraantana wanni qabadee qophee jabata kan godheessin dhufe haga dhuma qophee irratti dhufaa turaadhaan irraa hanya akkasumatti gaawwarran chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuu intigatinaadha waa'ee yaaddu irraa bitaa dhufe yaaddu akkasumatti maallaqa dolaara kuma takka gaawwatanii Rabbi nagaan bakasanii haa baasu jaara du'aa godha beesin jaaru maallaqa rakkoon qabu lubbuu namaatu bada jechuudha. Uummanni kun yoo nagaan baasu baate maallaqa san malee mijaan kun yoo maallaqa san malee nagaan baasuudhaaf baate lubbuun mijaasanii yoo hamcaan yaaddoo qachiin maallaqaan qagabboo taate wallahi hin dhiifamu mijaan sun ammaan tana badee jira. Gizari hamdan video akka laalu bakka namni hin garin dhaqee mana bakka duraanitti jijjiirradhe jira. Bakka fedhe osoo asii biyya fedhe dhaqee sanaan keessaati bakka fedhe dhaqee hin bahu jechuudha. Garuu mee video isaa taarraa akka waliin haa dhaggeeffannu. Haati isin biraa geessuun isin jaa qophoota akka beektanitti saayaba kiyya jabaadha. Saayaba kiyya jabaa an amaneetiin isa ibbiratti as dhiyeesse ammoo inni akka malee na godheeti waan hamtu narra raawwate akka inni kun akka na godhan yaanne alhamdulillahi bagaan irraa bare qophoowwut ati bofa afa jalaati bagaan si bare alhamdulillahi bagaan si bare tanaafu an asitti an ijjitii tiyya baafte jee akkana sin seene ijjitii anaaf inni wal mari'anne korbatti osoo kanatti ijjitii tan anaaf yaaddoo fi tasliimii wal mari'anne tana wal mari'anne akka malee nu godhee osuma nuti tattaa'u jiru na bira gabbee irra dawwalee baafaa hundatti himee raajuu hundatti himee akka malee nu godhee. Ammallee kana jechuudha. Ammallee nama homataa jechuudha. Nama awwaaleeti haa jechuudha namni lubbuudhaaf. Bakka lubbuudhaa geesse dubbiin bakka lubbuudhaa geesse hamcaa maallaqa dira hangaafatan inni ammas gaddiibee nama kaan komataa jechuudha. Bakka kana godhanii jee qophoowwatu fa'aa komataa jechuudha. Abbo isa hayyaa yoo isin ana dhageessu taate wanna kanaa gaariidhaati waan jireenya akkattiittis hin taane waan jireenya balleessaa akka jechuudha. Dhiisii waan akkaan tana. Yeroo sanitti alhamdulillah islaan nama qabaachuu baadhee qabameetiin ture. Alhamdulillah kabamne baafadhee hin jiran. Yeroo sanitti silaa annoo sun nama qabaatuudhaa baadde qaatan hidhamee jira. Hidhaachuun yaaddoon nama hin qabu jechuudha. Yaaddoon nama hin qabu inni nama qaba akkuma fedhe nama godhaa jechuudha. Miskiin wallaahi. Kan jiru sanii baay'inlee jijjiirratee hin jira bakka biraatti hin jira. Alhamdulillah jijjiirratee hin jira akkana na godhan jennee. Bagaan isa irraa bare alhamdulillahi yaaddoo isa barbaadu dhufte kana duraan jechi jalatti ni dhee. Mee bakkan duraan jirurra jijjiiradhee jira. Mee yoo jijjiirates eessa jijjiiratamee bakki sanaan akkasaa deemee daaree qotamu eessa dhaqa? Yaa miskiina wallaahi. Ijoollummaa akkana godhamoo mee namni akkanaa ijoollummaa illee hin qabu? Abbo isa hayyaa wanni kanaa gaarii miti dhaabbadhu jaa hannagaa baasi. Dachii jarattiin gaddeebisee dachii jarattidha. Qabboo kiyyaa bakka yaaddoo san yoo namni kun naqabee yookiin tiin raajuun uummanni na barbaadaa jiru kun yoo naqabanii ammoo bakka
ijoolleen ani hidhame bakka yaaddoon jiruun bakka ittiin hamtuutiin si geessu ta'a. Kanaafuu dhibe hiyyaa. Way. Bakka yaaddoo san si geessaa jaanii warra bobbootin. Yoona siin qabame bakka yaaddoo saniin si geessaa. Miskiin wallahi. Ayyee. Eeggatoo isin jaala sumaaleen taa'utu si dhaala. Ijoo kiyya tana si laataan sa'a. Laalii kana akka atis if eeggattu an ammoo yaada hamaa akkasitti yaadni asiitu akkana si yaadu na godhe achi arraan tana wanni na dhuftee fi na nyaachisuu dhufte nama akkanaatiin ta'e saahiban duran beeksittiin siraalu ture anu jireenya kana keessatti namaan amanu bicha imanuu bichatti malee an kala akkanaa isinirraa harka fudhadhee na warrootun saahiban kiyyaa. Namaan amanu bichaadha. Meemma nama tokko jechuudha bari. Nama ganaa innummaan kunu akkamitti nama wajjin jiraata uumu. Nama wajjin akkamitti jiraata jechuudha. Jireenyi isaa fuulduraatti biyyaanne jireenyi isaa bade jechuudha. Gisee ilma Oromoo tokko sanattuu biyya uumaa keessatti haala garaan qabsiisee awwaalee akkana maallaqa dila kana akka irratti dhabatan godhe mee maal mee badiin isaa hoo. Biyyoon sun iyyuu jaartii isaati. Jaartii isaati miti. Ayyee. Akkasuma fudhadheessin hundinuu na yaachisuu leetan malee tokkollee nama hiilina yaadu hin agarree galatoomaan isin jaarsumaan galatooma warroottan saahiba kee turan anka yaaddoo sharrii itti yaadne yaaddoo tasiriif lona kanneen deebisaan jee kanaaf isin akka na godhu jirtan akkanaan yaaddoo kana hin deebisne na godhu jirtan waan hin taane narra raawwattanii akkanaan yaaddoo kanaaf waliin baasne na godhaa jirtanii kanaafuu yoo ofirraa dhaabbattanii isa eegtanii yaa'anii. Akka yaaddoo bakka inni jiru hin baafne na godhaa jirtanii isa sossobaan kaa faraanoo jennee akkana jennee faa maallaqaa faadhan isa kadhatan. Obboleessa kiyyaa baraati ifii fuuteetu hin beektu. Ganaa bakka itti deemtu hin beektu bara. Gisee nama jiraa hojii birra keessatuma miyyoo jaartiin ta'een qabdee dhiyeessitteetu ilmaa nama moggaa dubbatu kun ganaa akkaan isa hin baafne ana godhanii. Ati lubbuu ta'an eessa seente kuusan lubbuu isaatinuu bakka seenu hin qabu jechuudha. Ayyee. Abbaan ilmaanii kun bakka kanaa ba'u yoo gootan irra wayyaadha. Israa'el yoo babba'uut kiiloomeetira 30 guutuu deemtee nagaa dhuftee kiiloomeetira 30 guutuu maraataadha. Kiiloomeetira 30 guutuu deemtee natti dhuftee haadha warra keetii wajjin deemtee diina nabbituun bakka nan jiru hunda bartee itti bilbiltee lokeeshinii hunda ergitee akka yaani nama gaariif gootee anna ammeessitee akeetti bakka nan jiru hundi himtee fi wassabtee fi lokeeshinii hunda ergitee fi akka nama akkana namoota illee hin seene galatoomiif warroottan saahiba kiyyatee hundirraa heetiin jira warroottan yaani. Kana maaluma saahiba jee isaa hojii jiraatu ilma namaa kana godhe jechuudha. Mucaan kun wallaahi yookaan maraataadha sammuu isaan diriidu. Mungkin namni guddaan akkana gahuun gisee gochokkanaa hantilagee akka nama dhiyeetti maarreedhaa jootana anumaa ajaa'ibaa. Bakka jijjiirra dubbootaa jijjiirra amma gidaara namaa jira ta'eetiin isin mormi jira. Anis baafadhee bakka bootaa jijjiirradhee ifirraa isa bareedin jira alhamdulillah ifirraa isa bareedin jira. Bootaa jijjiirradheetiin mana jijjiirradhee ammaan tana gidaara namaa jira ta'ee isin mormi jira jaa. Hattuudha jechuudha adaan hattuudha kun. Ganaadha mana jijjiirrattuudhaati yoo gaaratti galte jechuudha bosona gaaratti yoo galte hin baatu. Barreessan mana jijjiiran ilma ayyee. Anaafi miti nama biraa akka kanan goone an ammoo fiitiya warra magaalaatii nama shiran ayaati fi hanniin beekan alhamdulillah bagaan si bare. Warra magaalaatii jaa warra. Idaa hidhu jiru kun namni kun warra
baadiyyaati. Barreessa jalaa lamee gogummaa isaa uffatanitti awwaara magaalaatti finjaa. Hawaan magaalaan taate hin beekne badee jechuudha. Hawaan baadiyyaan taate hin beekne. Mana kanaa isaa irratti illee baate. Oduu ta'e waa dheeradhu yoo haasa'aa gabaabsu. Namni akkanaa hin beekaa uburiin dheeratu wallaahi. Uburii keessaa baana uburiin dheeratu hin jedhan namni akkanaa. Garuu rabbi haa qayyadu jaalaa duraa godhaati. Garuu yoo waan kana dhiisuu baatee mucaan hannagaa achi baasuu baate keessaa hin jirtu jechuudha. Mana jirraa miti. Kana addunyaa jijjiiratu baata. Bareeda maallaqa doolaara 10,000 fidaadha. Yaaddoo sanboodanii harkattanii waanjuu siin jaan jechuudha. Akkasumaan jaan. Afaan Arabaati. Ijaaruu agartanii. Bareeda daawwattoota keenya waa'ee yaaddoo akka boof maallaqa gaafatan kun isin yaadde isinillee maallaqni isin yaadde isin. Yaaddoon doolaara 10,000 15,000 yoo gaafatanii illa maallaqa sanii malee hin bahu jaanis wallaahi anaatu qabala. Biyyarraa maallaqa kiyya jiru asitti deebiseetiin maallaqa san kabala. Sa dhugaadha wallaahi. Maallaqni jechuun uumaa kasan jiru galatoomii gaarii. Gaafa garuu achi gabbee ammas waan biraatu dhalata jechuudha. Ammoo yoo maallaqni sun kafalamee yaaddoon ka bahu ta'e magaalaan tun guutuu walitti bati. Waliin laaqamti. Namni maallaqaan walidhee yoo walirraa buufachuu ta'e dalagaanuu nuu baate. Guyyatti nama 50 olii dhuu dandeenya. Yoo maallaqaan namni nama hidhee waan akkasii. Inni wanti hir'isuuf keenya yoo gaa'ee mucaan kun kan maallaqaan achi bahu taate maallaqa maallaqa san kafalatee kan bahu taate ganaa jechuudha jireenyi badee jechuudha jireenya isaa illee badee namuun gonaa wal miidhaa. Amma inni ifiifis miidhamuu jiraachuudha amma inni miidhu jiraachuu ifiin garree mallee tokkoon hasara. Takka ati obboleessa kiyyaa mucaa kan nagaan dafii baasii osoo nagaan jiru nageenyi jiru dafii baasiin siin jaa wanni kanaa gaarii dhaamti yoo jireenya kee yoo of jibbite jireenya kee hin balleessin. Bakka dhaabni jibbee mucaan sun yoo haboo akkasitti maallaqa san wanni godhee hachii haboo taate waan sobaratti gisee gocha kanaa irratti dalagee maallaqa san baasee haboo taate khalaas namni jibbe jireenya inni amma khalaas jireenya irraan kaatu jechuudha. Jireenya namaa balleessuu malee. Mucaa sana kan inni asirraa deeman godhaa jechuudha. Booda ammas Oromoo Yaman keessatti wal ajjeesee minaan jedhaan. Takka ati beektu beektoota hanya qophiin gitaarraa tana fakkaatti asumaan rabbi nagaan habaasuu jaadhaa. Du'aa godhaaf siin jaa haa kanumatti kan daawwatanii galatoomadhaa hamma fiigdee godhateen walitti deemuutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.